صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جل القدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي كنو كنجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota ummaa yoonuu hirkaatan hundi keessan ashamaa kun jira turtu ilmaan oromoo bakka jiraatanitti nagayaa fi jaalalli kabajaan isin haa qabu isiniin jecha har'a pirankii jabaa takkaan deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo hojjechuudhaaf turee viidiyoo kana sooratu tura nama haasa'uun xiqqoo nama rakkisa. Haa ta'u hundaafuu chaalenjii godha inshaallah. Akkasis isiniin jedha. Osoo gama pirankii kiyyaatti hin seeniin dura warri maatii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Armaan oromoo walaa jajjabeessinu. Piraankiin kiyyis maal yoo jettan gannoo tooppi hin beektan jedhee yaada. Baay'een keessanii yoo hin beekne illee liinkii isaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'aa dheexanii maatii taataniif inshaallah. Egaa akkam jechuun barbaada isiniif fakkaate chaayinaalli kiyya guddachuu didee jira. Akkasuma immoo bakka chaayinaalli kiyya guddachuu didee jira jechuufis nama rakkisa dhugaa rabbii nama ulfaataa haa ta'u numan jedha. Piraankiif malee yaani jechuu yaada akkasii qabaadheet illee miti. Innaa sirba irratti gadi lakkisiisuu hedaa nama sirba qabu nama sirba baasee qabu irratti gadi lakkisiisuu hedaa yoo akkas ta'e malee chaayinaalli guddachuu didee hin guddatu namni namaaf hin laalu minaamin jechuun hedaa akkas jedhee zaafumaatti godhoodha. Yoo waan isin jettu walumaan ilaalla. Irratti gadi lakkisii naan jetti moo lakki hin tayuu jetti walumaan kalaallu ta'ya. Ani immoo yoo yaani sirba irratti gadi lakkisuu fedhii hin qabu. Yoo guddate akkanuma haa guddatu, yoo guddatu baate dhimma isaatii haa dhiisu malee yaani waan hin taane waan akkas sirballee sirbi garuu waan hin taane miti. Haa ta'u garuu ani amantaan kiyya nan eeyyamu irratti gadi lakkisuu hin barbaadu jechuudha. Yeroo guddate akkanumatti haa guddatu, akkanumatti wal guddisna ilmaan oromoo waliif haa laallu, viidiyoo illee sheerillee walii haa goonu isiniin jedha. Egaa akkasii mee waan isin jettu walumaan ilaallaa isiniin jedha. Sirba irra gadi lakkisuu dhiisii dhageeffachuu isallee hin jaaladhu. Akkana sirba qabsoo haaraa bahee akkas dhagaye malee dhageeffachuu isallee hin jaaladhu. Amantaan keenyallee nuun hayyamu jechuudha. Inni akkasii mee waan isin jettu walumaan ilaallaa. Irratti gadi lakkisinaan jetti moo lakkinaan jetti walumaan ilaallaa. Hanga dhuma viidiyoo kana nafaana turan affeerraa kiyya. Dura narraan kaasne amma deebistee dawwaltee jirtu irraa kaasa. Haaloo. Haaloo. Salaamu alaikum. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah galata rabbiiti. Akkam nagaa? Zara. Maa bilbilan kaastoo si dawwalan? Maal akka ta'u sirraa kaasa? Maal akka ta'uuf narraan kaafne? Maal akka ta'u sirraa kaasa? Kaleessaa hin akkasi kolfitee doolaratti narraa kaafatte. Baga sirraa kaafatte kaa amma san dhiisitii kasiin jedhu namoota manaa bilbilee waan hime beektaa? Maa badii gannoo jaalannee dhamu. San booda sitti ma jedhe? San booda waliin haasofna jedhe? Homaa miti ammaa sirraa kaasa adabbii. Kasiin jedhu? Badii nama jaalala irraa qabame naa gaafa dhisiin jedhe moo badii? Waan jaalalaa dhiisi kaa amma nu waan nuti jirtu haasofna jaalalli kamaalii miti kalaas jaalatte sanuma ka jaalatte Ani waan jaalalaa malee waan biraatu narraa dhiisi. Ka jaalatte kama jaalatte san jabeeffadhu waan isin jedhu si amma yuutuubni kee xiqqaan kun akka dafee si guddatuuf jechuudha. Anuyyuu amma kiyya beektaa namni wayii ijoollee wayii sirba irratti gadi dhiisnaa naan jedhanii okay jedhee walii galee ni jira beekte. Inna kalaasi keellee irratti gadi si yaafuranii dafee namaa guddata jedha yoo sirba mana irratti gadi dhiisa.
Eenyu irra gadhiisa duuba. Nama irratti gadhiisu maal gootaree waliin si gaa'e ishii jettamu ishiin jettu nama kiyya kalaas irratti gadi furuudhaaf deemaa jiraam. Saniifin sitti dawwale. Sirba moo? Laalaa giftitti as kama sirba alaatiin nama guddatu. Nyaataa. Maa dafessi guddataa bara torban takka keessatti. Laalaa habiibtiitti yaa rabbiin tama qabnu keessa barakaa nu haa kaa'u. Tunuun tollee tanaa karaa gama horra iyyurraa fuudhaa wanni jedhaa jirra. Munuun dagatamne jecha rabbiin naati laa sirba barbaadu galatoon bareedduuti. Atuma itti gadi dhiifadhu. Ani itti gadi dhiifadhu jettaa ofii maa diddaree? Anillee keerii si yaade miima. Keerii si yaade miima. Anillee keerii nasihaa si yaada sirba dhiisii wannuma lallaaftuu humni kee danda'u dalagadhu. Kanaafis sillaatiin ofiifis gadi hin dhiifatin. Dafee namaa guddata jedhanii bara kalaas gannetti waan galuu hennu. Laala guyyaa rabbi jedhe wayii inuma guddata. Jetteere. Jedheetuma jira lakki ani kana hin eeyyamadhu akkanuma bobbadadhadhee gaafa galee dhoqqee illee bobbadhadhee hoolatti fataafoo deemaati. Hin dhiisaaree amma hin dhiisaaree kalaas dalagii jedheenii jira. Sitti ani YouTube kan keenya as ergii paaspoortii achitti banee achitti irratti gadi furee guddisee 100 ga'ee jeta keessatti 100 ga'ee si fidaanaan jedhee. Lakki rabbiin raammata ofii kuma dhibba ofii itti gannu haadhiis raammata ofii karaa sirbaatiin 100 galchuun barbaade. Atillee galchiniiti. Dhugaa dubbachuu ufna jibbisiisee jira yookaan tokko warra kadhattootu kanaayyuu akkuma amantaatittuu iyyuu dhiibbaa qaba waan ta'eef rabbiin nu haasattaa haalli irra deemaa jiru. Ati amma waa'ee tokkokkii dhiisiti amma kalaas maal akka marattu sirba irratti gadi furaa jirta tokko irraayyuu guurtee irra gaffuraa jirta shubhaan haa 50 sii gaanii ana 100. Kadhattoota malee sirba irra gadi hin dhiibne bara. Ana immoo 100 naa gaanii si 50 gaanii waan haaraa yabbanteef 50 si haa gaanii. Hayyami kaa abboo heeyyami kaa. Anin eeyyamu atillee gadi hin dhiisinii sirba viiyuu osoo hin taane fitinaa rabbiin nuti dallanamoo san dachaa deebii duniyaan ta'ammoo nu biraa haftii beekta. Jechuun ergasiin tooybanna amantaa kennaatiif dhoowwaadha nafsiyaa ta'een afaanaa deemaa jirra malee amantaan kennu eeyyameeti miti wanti nu dalagaa jiru hundumtuu keerii qabdu osoo hin taane tunuu didiidhaa dinii itti fufnee tumaan yoo kafana viiwuu jennee sirbaa kan fiinnee chaanaalaan bakka lutaa jalaa jirti duniyaa irra viiwaadha. Ani barbaadu atillee fe'atiin anillee finaafis illaatiin. Bar yaada kiyya narraan fuuturee namni yaada namarraa fuudhee achas nama morma gannitti bar ergasiin tooybannaa siin jechaa jira. Ergasiin tooybannaa. Laagiiftiiti ta dura darbitee iyyuu rabbiin tooybaa isiitu nurraa haa qeebalu malee ammallee itti deemnee osoo beennu balleessinee ni tooybannaa. Akkam maal jechuudha? Yoo nu guddatee ka ergasiin ammallee sirbarra gadhiifannee chaanaala guddifannee achi kaanee ammallee tooyba deebinee gaafa sirboo illee dhufee jedhe 1,000,000 argatta gaaf jedhe gaafsa illee dhandhee irratti fe'annee 1,000,000 argannee deebinee illee ufiin taphatta nafsiyaa ta'eetiin maa taphatta haadhatii nafsiyaa ta'een gurguriin kalaas ani hin barbaadu yaafi ani hin barbaadu asillee fe'ate ani illee fe'a. Guddina karaa kanaan attaafu yaaki diliin kan karaa dalagaa jiru wallahi irraa gaafatamuuf ta'aa jirra. Rabbiin naasattaru malee. Hedduu galatoomii dubbachuullee qaanfataa sitti dubbataara garuu firaankii godhaara. Firaankii? Wallahi sitti dubbachuullee qaanfata afaan kiyyaayyu na dubbachuu na qaanfata dubbataara beekta. Astaghfirullah lazii. Wayne. Maaliif hantuuta deemaa dhiliin godhaa dhufaa ganaa firaankii jetti. Dhugaa rabbi biyyoo kisi godhaan marraa. Ingili.
yoo ati bilookii na goote akkati jettu Dhugaa rabbi bilooksi. wallaggannoon irra cufattee uummata yoo aarte gadi hin furuu uffatti deebisame mata kenna gannoon aarte narra cufattee dhugaa rabbii dhiifama guddaa gannitti barakasiin jedhu Argaa kee abbo. si walla anaa firankii sirra dalaguu oduu ganamumaan kaatee atillee rikoordi akkas naa goote san dhageeffadhee indoo walitti qajeelte jedheeti duraanumaanu wallaa firankii si gochuu barbaade dura Amma firaankiidha warra. firankii dha'ee yoo hin taane garuu gadi hin dhiisu yoo ta'e ilaalee gadhiisame dubbachuu sodaata si dubbataara baranu afaan kiyya dubbachuu sodaata wallaahi akkatti viidiyoo keessa sodaadhe nu agarte Gadhii dhugaa rabbi siifaa godhu obbo hoo qoy yoo kisi godha dhugaa rabbi amma booda. Yoo Biloo biloo- akka silkii sirraan kaasu sagalee fi qaba malee amma booda wajjin haasa'u normaali. yoo ati bilookii na goote akkuma ati naan jette san na saamtee mucattiin tunii jedhee paablikarra ol si baase amma hundaafuu viidiyoo keessa jirra jedhi booda taphannaa Uff. Walla anuma jechuun firaankisi gochuuf yaade eda yaade beekta firaankisi gochuuf atillee ganama irraan darrabdee dammoo akkanaaf qajeelu sagalee ati naa qabde san dhageeffadhee hindoomsii taate firaankiin tunarra jedhe akkasii dhiifama manarraa ta'e yoo niin ta'e ilaallee gadhiisa yoo hin taane immoo rakkoon qabu nan dallataashe. Gadhii dhugaa bara gisee tokko misaan tokko illee eenyu artistii eenyu jedha beektaa keessaan dhufee na dubbise garee tokko gisee duraa tokko garee baay'ee wayii keessa Abdulaafi wajjin jira achi keessa argate natti fakkaate dhufee na haasofsiise yeedaloo siifi hojjedha walii hojjannaa chaanaala guddaa qaba koottu eeyyamamtu yoo taate naan jedhe laa obboleessa kiyya ani rabbiif jedhee si kabaja sin jaaladha obboleessa kakkeetii qaba waan ta'eef. Ani kana keessa seenu yeedaloo fi weelluu keessa seenu illee hin barbaadu. Muuziqaa dhaggeeffatu dirqama malee muuziqaa jedhanii miidhage. Wallahi kun kan sirbaa caalu duraani sagalee haa dhaga'u malee ka'een utoo jedhanii himuu hin danda'an. Eeyyeen waan taane anis waan firaankii kana asirratti yaadeef beekta wanti maali naan jedhan ani muuvii masan illee waan akka ta'e hin beeku dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha ani waan akka namni ilaalu maali inni kun maqaan isaas waan akka fiilmii maali jedhan kanaayyuu ani takkaayyuu ilaalee hin beeku dhuma dhaladheeyyuu fiilmii maal laallaminaa min jedhan kana inna muuvii fi maali irratti gadi dhiisii irratti siifin erga irratti gadi dhiisii maal naan jedhani namni wayii jechuudha. Achumarraan ani firaankii kana yaade firaankiidhaaf malee waan akkasii yaadu guddate sa'aatii isa barbaachisaa guddatu baatu haadhiisu malee akkasii amantaa keenyatu nun hayyamne sanii fi waan amantaan keenya nun hayyamne gochuu taatu asuma irratti ol baanii dubbachuun baay'ee tokko wanti jedha. Inni akkasiis jedhaa dhiifama guddaa narraaf ta'e yoo yaada qabaattee dabarfadhu yoo hin qabaanne asumaan dhiifama yoo laanin laalamee viidicha. Yoo natti tole gadhiisa yoo natti hin tole gadi hin dhiisu iyyuu nu. Dhiifama raabisiin sadaqaaliiti yaa seeteeti dhugaa dubbachuuf akka amantaa keenyaatti yoo deebine amantaan keenya dubartiin takka bazawee asirratti akka barbaadde ol baatee akka barbaadde ta'uu amantaa keenya ala baaneeti jechuudha nu iyyuu rabbiin nu faadhiisu rabbiin waa sattaru haalli irra deemaa jirru kun hundumtuuyyuu haala amantaa keenyaa daangaa amantaa keenyaa eeggate osoo hin taane daangaa amantaa keenyaa tarkaanfateedha rabbiin nu faadhiisu nama tooybattee irraa qabannu haa taasisu deebine kan dalagaa ka'aseetti osoo osoo beeknu balleessinuuf osoo beekin balleessinee iyyuu dachaadha rabbiin yoo nuuf dhiise malee dhugaa rabbii didiin ta'e lakkaa'amtee hin dhumtu waan ta'eef bakka guddaa hundaa olitti amantaa keenya amantaa jechuun anaaf ruhiidha amantaa jechuun ruhiidha. Kanaafuyyuu hundaa oli amantaa keenya bakka qabne amantaan keenya waan akkana kana nu eeyyamu waan ta'eefi rabbiin nama daangaa amantaa ofii leettifatu nama taasisuu haala nuti irra jiru magarattuu baay'ee nama gadhiisiisa walumaanuu nama tooybatee qajeelu rabbi nama taasisuu an keessi kee yeroo viidiyoo wayii waraabu dhugaa dubbachuuf keessi kee baay'ee sodaa guddaa na godhata maaliifi osoo har'a viidiyoo kana waraabee maxxansee kan deemu taate viidiyoo suni akkami ragaan irra bahumoo ragaan abbaa kan jedhu na sodaachisa keessi kee hojjedha malee keessi kee sodaa guddaa irraa qaba jechuudha innaa kanaafi obboleewwan kiyyaa uumayyuu waa isin dhuftan irra daladdasuma ilaalaadha.
hayyee anillee dhiifama siif godhee jira rabbiin dhiifama siif haa godhu waan akkasii wadaaddellee qalbii kee keessaa balleessisin jedha. Galatoomi Video hayaati yaadatee miti yaada akkasi. yoo nu sirreessaadha yaada qabdan komentii jedhan nu kaasiniin jenna. Hayya Kana hundi dubbachuun barbaada. hayya akkasi galatoomis hin jedha viidiyocha laalee yoo natti tole gadi hin dhiisa yoo natti tole gadi hin dhiisu. Akkasii anillee keessa kiyyatti yaadatii miti piraankimaa fi nagaa nootaa viidiyoon dheerateera waan ta'eef hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Ciao.